dhuunfaa kootiin etoon har'a hoggansa biyya kanaa ta'e dhuunfaa koodhaan carraa eenyuyyuu hin argan. Namni barcumatti kanaaf jedheetu kaleessa meeshaa qabatee bosona galee kan wal ajjeessaa ture. Afrikaa keessatti haafu Itoophiyaa taayitaadhaaf wal fixe namni kaleessa taayitaadhaaf barcumaaf. Maqaa dhuunfaadhaaf yoo ta'e carraa namni kamiyyuu hin arganneen argadhe. Ani maqaa dhuunfaa koof miti saba koofi. Saba koof immoo iddoon hojjechuu danda'uttan hojjechuu qaba. Maaliif kabaja kanatti hore, ulfina kanatti hore, jaalala naa kennee sadarkaa kanaan kan nageessise ga'umsaa fi dandeettii dhuunfaa lammaa miti saba kana. Eessatti yoon hojjedheefin bu'aa buusaa fi yaadeen kamirraayyuu wannoo ta'e hojjechuun qaba malee ija taayitaa yoo laalu carraa namni kamiin arganneen argatu. Yoo ta'e isa utaalee fudhachuudha kan ani qabu har'a. Isa miti garuu ani kabaja dhuunfaan qabu kabaji koo saba koo wajjin. Sabi kun yoo kabajame yoo ulfina argate duukaa kabajaman. Waan ta'eef ija kanaan ilaalleeti kan nuti hojjetaa jirru kanarratti homaa tokko uummanni keenya shakkii godhachuun irra hin jiraatu. Murtii sanaaf immoo iddoo kamittuu haa ta'u iddoo kamitti hamma tapha sana keessa galletti iddootti caalmaatti taphachuu dandeenyu irratti taphachuudha. Fakkeenyaaf namoonni gara federaalaatti erginu kun kophaa isaaniitiin homaa godhuu hin danda'an. Hiree isaanii kan murteessu kan addana jirudha. Hojii nuti hojjennu. Yaadaan yoo deeggarre kana godhaa hoo jennu akkas godhaa hoo jennu yoo nuti isaan utubneedha. Malee dameedha kan ta'u. Utubaa irratti haa hojjennu nuti ammayyuu. Hundee irratti haa hojjennu. Yoo utubaan hundeen cimaan jiraate dameen eessayyuu dhaquu hin danda'u waan ta'eef kana bifa karaa bishina qabuun haa hojjennu. Hafni argamuu hin qabu. Jenneetu malee iddoo kamirraayyuu iddoo nuuf malu eenyuun keenyayyuu gallee hojjechuudhaaf yerootti seesnu miti yerootti duuba deebinu miti. Kanarraa duubatti hin deebinu. Kana yoo ta'e garuu aan dhuunfaa koodhaan waa hunduma irratti fuuldura ba'ee of mul'isu duwwaadha waa hundi galma gaa'edha yaadu. Warra hojjechuu danda'anis baasuun qaba akka hoggansaatti. Warra kaaniifis fidee shaakalsiisee hoggansa cimaa boruuf ta'u quuqama qabu onnee qabu beekumsaaf ga'umsa qabu. Garuu immoo siyaasni kun immoo galee fi keessatti hojjechuu danda'u. Sana uumuu danda'uun hojii guddaadha. Hoggansa cimaa gaafata.